eenyummaa Ahmad Giraany isa dhugaa fi gootummaa isaa. Ahmad Giraany goota Oromoo Oromiyaatti dhalate falmaa mirga namummaatii fi walqixxummaati. Kanuma wajjin eenyummaan isaa inni dhugaa jalaa haalamee seenaan isaa weerartuu jechuudhaan faalame. Kunis kan ta'uu danda'e sababoota sadiif: tokko, jibbaa diinonni isaaf qaban; lama, jaalala lammiiwwan isaaf qabanii fi uf dagannaa sabni isaa qaburraa. Habashoonni jibbaa isaaf qaban irraa kan ka'e inni weerartuudha, bahargamaa dhufe Araba yoo jedhaniin, lammiin akka Sumaaleetii fi Affaaronni akkasumas Argobbaan jaalala isaaf qaban irraa kan ka'e inni kenna jedhaniin. Kanumarraa Sumaalonni siidaa isaa Moqdishootti dhaabachuunis. Inni sadaffaa seenaan isaa akka haalamuuf sababa kan ta'e uf dagannaa saba Oromooti. Sabni Oromoo saba bal'aa gara laafaa, qabeenyaa fi lafti isaa saamame akkasumas eenyummaan isaa jalaa saamamedha. Akkuma Baalchaa Saafootii fi Gabayyoo Gurmoo Habashootaaf kenne, Ahmad Giraanyis Sumaalotaaf laatee kennee jira. Ilmaan isaa gootota hedduu jechuudha. Jibbaan Habashootaas waa sadirraa kan madde: tokko, Muslima ta'uu isaati; lama, Oromoo ta'uu isaati; sadi, isaan caalee argamuu isaatiif. Yeroo warroonni Habashaa Itoophiyaa takkatti tokko godhanii bulchuu dadhabanii, inni gamtaa Afrikaa kana tokko godhee bulchuu danda'eera. Itoophiyaa, Somaaliyaa, Eertiriyaa fi Jibuutii jechuudha. Sababni inni jibbamee weerartu jedhameefis kanaaf jechuudha. Ahmad Giraany Oromiyaa keessaa kibba bahaa Harargee naannoo gaara mul'ataatti abbaa isaa Ibrahim Umar Ahmad irraa bara 1506 dhalate akka lakkoofsa Awurooppaatti. Bulchaa yeroo sana naannoo Harii bulchaatu Amiir Mahfuuz biratti guddate. Erga Amiir Mahfuuz du'ee booda Amiir Gaaraadii biratti guddate. Leenjii loltummaas isa biratti fudhate. Amiir Gaaraadiin du'e jennaan gara iddoo dhaloota isaatti deebi'ee waraana mataa ofii qindeeffachuu fi leenjifachuu eegale. Mootummoota Islaamaa yeroo sana jiran kan akka mootii Baalee, Fatagar, Ifaatii fi Adaliin tokkoomsee humnoomsee mootolee Islaamaa kan himmaa dhabuun saayikoodhaan du'anii mootii Habashaa jala gabroomanii uf dagatanii gabrummaadhaan jiraataa turan tokkoomsee onnachiisee kaasee akka mirga ofii falmatanii taasisee jira. Mootoleen Islaamaa kun gurmaa'uun qindaa'anii tokkoomanii gibira duraan mootummaa Habashaatiif kaffalaa turan dhoowwachuu danda'ane. Kun mootii Habashaa yeroo sana Gilaadiyoosiin baay'ee aarse. Humna waraanaa walitti qabee iddoo dhaloota isaa ganda Hubatitti yeroo ergu, Ahmad Giraany karatti eegee laga Ammarreessaa yookiin Aqim Amaarreessaatti dhukkee irraa kaasee galche. Gootummaan Imaamu Ahmad kan hamma hin qabne. Goota lola lolchiisa nama 12,200 injifate. Gootummaa isaa kutaa lammaffaa keessatti wajjin kan ilaallu ta'a.